maaltu deemaa jira murtii galmoonaan jaan arra gaafii-deebii yookiin intervii yeroo namni baqataa tokko biyya sadaffaadhaa deemu godhu irratti qabxii hanga tokko qopheesseetiin jira jechuun yaadachiisumaaf haruma laaffisuudhaaf sunis akkatti aanu kana fakkaata wanniin tana godheef yeroo hedduu namoota gariin argaa jechuun keessattuu ijoollee teenya ta'uu Oromoodha jechuudha. Tan gama Facebookiin wal barree fi gama biraatiin wal barrees dhimma biyya teenya keessatti deemaa jiru gaa himatan takka namni biraa waan kana argee kana qunnamees hedduudha. Jechuun yaada kanarratti wal dubbannees jechuudha. San irratti wanniin hubadhee namni ijoolleen teenya gaafii-deebiin takka interviin biyya sadaffaatuun ta'eega akka baqataatti fudhatamte boodasiif kan namtituun akka fuuldura isaaniitiif murteessuu taate ni hubatan. Keessattuu biyya san keessatti hafuudhaa fi biyya san keessarraa biyya lammaffaatti baqatan san keessatti hafuu fi biyya san irraa bahuu irratti hedduu murteessituudha. Saniif achi hedduu isaa yaachisaas ammaas sanaaf ammoo yeroo hedduuf qopheessuu barbaachisa. Akka gaariitiif qopheessuudhaaf informeshin gahaa argatu barbaachisa. Namni ammoo bikkayyuu inni keessa jiru Oromoodhaa yeroo garii waggaa gaafanne maallaqa nu gaafata waan jedhan sodaa qabanii waan jaanifacha xiqqashoonni dhiphatanii ammaas namni hundinuu baqataan hundinuu carraa maallaqa argatee maallaqaan bika tana cufatuudha hin qabu. Maaliif nama hundaa miti kan gargaarsa biyya alaarraa qabu jechuun fira biyya alaarraa qabu jechuudha. Saniifacha viidiyoon tun yoo ifii teetiif rakkina himatuudhaaf dirqamtu taate qabxiin hangi kun haga tokko si gargaara jeetii namanaati. Yeroo hundaa yoo gargaarsa argatan fudhatuun hedduu bareeda. Ani ammoo ammaaf qabxii sanitiin dabra. Waan hafe ammoo gaafiin biraa kakaatu taate achi jalatti maxxansuu dandeessan irra deebi'eeti waan hin danda'u godha jechuudha. Gaafii saniifacha wanni ati beekuu qabdutu jira. Sun keessaa fakkeenyaaf jalqaba waa yaadatu qabdutu jira. Hoggaa dura dhuftee biyya baqataa sanitti UNHCR itti galmoofte gaafii gaafatamtutu jira. Si galmeessuudhaaf jechuudha osoo fudhatama akka baqataatti siif kanneen dura. Sun keessaa fakkeenyaaf maqaa kee akkasumatti biyyate jechuun namni maqaa fi dagatu yaadatu qabu hin jiru. Garuu namni gariin biyya isaarraa hoggaa bahe yoo rakkin tokko isa hordofuu sodaate jechuun namni duraan biyyatti samiidhaa jiru san mootummaan duraan biyyatti samiidhaa jiru san biyya alagaatti illee keessatti jalatti hin dhufne maqaa dursan akka isaan barbaanne gariin maqaa jijjiirrateetti jiru isaa eegaluudhaaf yaala. Akka sun ammoo yoo akkas jettee haala sun akka himatu taate irraanfatuu hin qabdu jechumaaf. Maqaa kee biyya irraa dhuftee akkasumatti lammummaatee namni gariin biyya biraatti dhalatee xiqqeenyaan haadha abbaan isaanii biyyatti deebisuuf hamala san illee yoo lammummaatti hagammaa dalagu taate yaadatuun kee bareeda jechuudha. Nama akkam akka turte baakgiraawundii kee akkasumatti barnoota hojii tuni waan UN'n waggaa duraatiif galmeessite si gaafattu jechuudha. Akkasumatti gaafiin biraatillee yoo gaafsan yeroo san kaatu taate atiin yaadatu qabda jechuudha. Tana eega jennee booda namni waggaa biyya takka irraa bahe waan baheef qaba. Sun ammoo akkatti wanni ati himattu san sababni sun gahaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf ati waan qabatama qabu takka himatuu danda'uudhaaf waan biyya keessatti deemaa jiru hubatu qabda. Waan biyya tee keessatti deemaa jiru hanga tokko hubatu qabda jechuudha. Maaliif sun waan biyyaa si baase waan taateef jecha. Fakkeenyaaf lolli jiraatuu mala, cunqursaan jiraatuu mala. Cunqursaan akka biyya tan keessatti jiraattee jiru ta'ee eegaltee jiru nagaa jiraatuu hin dandeenye tasii gootu jiraatuu mala. Sunis
hubatteef qopheessuu qabda jechuudha. Ta biraa ammoo yoo fakkeenyaaf lolli takkaa cunqursaan jiraate biyya san keessa naannoo biraatitti jiraatuudhaaf rakkinni si orgu ni jira. Tunillee gaafii ol ka'uu malu tanallee itti yaaduu qabda. Fakkeenyaaf wanni biyya keessaa si baasuu malu yoo lolli biyya keessatti deemaa jiraate sun akkaatiin biyya san keessatti dalagattee nagayaan jiraatuu hin dandeenye takkaa hoo namni si biratti dhumaa oole takkaa hoo namni si biratti miidhamaa oole akka feetallee itti nagee keetiin dalagattee hojjettee jireenya kee itti fufuu akka si orku faayote fakkeenyi biraa kan akka atiin biyya san keessa biyya takkarraa bikka takkatti godaantee jiraatu hin dandeenye kasi godhu yoo jiraate yoo lolli biyya guutuu keessa jiraate wal dhabbiin garee gruppii adda addaa biyya san keessatti qabdurraa lolli biyya guutuu keessatti adeemaa jiraatu ta'e. Ta biraa tan akkaati biyya san keessa godaantee jiraatu hin dandeenye si gootu yoo jiraatte fakkeenyaaf reebichi mootummaadha. Reebichaa fi hidhaa mootummaadha. Kan atiin saba tokko miseensa saba tokko ta'uudhaaf takkaa hoo mootummaa miidhaa mootummaan uummata irratti gaggeessaa jiru mormuudhaaf sirratti deemu ta'uu yoo fakkeenyaaf atiin nama beekamaa taatu taate nama fuulli kee nama hedduudhaan beekamu sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee gama tiiviidhaatiinis sababa saniifacha biyya san keessa godaantee jiraatu yoo hin dandeenye sunillee sababa tokko kan akkaatiin biyya san keessa biyya kibiraatti godaantee jiraatu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Finneerraa yoo fakkeenyaaf nama Harargeetti dhalate taate maaliif Naqamtee deemtee takkaa hoo Baale deemtee jiraatu hin dandeenye yoo jedhamte rakkinni kanaa hun jiraatu mala jechuun akkaatiin biyya san keessa godaantee hin jiraanne si godhuu ta'uu mala jechuudha. Fuulli kee beekamaa ta'uu takkaa hoo mootummaan cunqursaa waan ta'eeffacha nama bikkatti godhee akkaatiin isan keessa jiraatu hin dandeenye si godhuu danda'uu waa ta'uu mala. Sababni biraa kanatti qabaachuu qabdu miidhaa addatti sirra ga'e jechuun sirratti xiyyeeffannoo godhamtee fakkeenyaaf tumamuu sababaa san ammoo dirmamuu madaa'uu fakkeenyaaf hir'ina qaamaa sirra gahuu akkasumatti qabeenya yookiin aanaa kee si biratti ajjeefamuu nama adda addaa namaa sodaachisuudhaaf sabaan sodaachisuudhaaf akka mootummaa dura hin dhaabbanne sodaachisuudhaaf namni kun hidhamee kun ajjeefamuu. Ta biraa ammoo wanni jabduun takka taatiif raanfatuun qabne takka taate laaffisuun qabne yoo jiraatte miira keeti waan yeroo rakkinni san deemaa jiru sitti dhagayamaa ture sun keessaa fakkeenyaaf yoo namni yoo warri mootummaadha takka qaamni mootummaadha uummata callisuu barbaadu takka uummata sodaachisuu barbaadu nama si biratti ajjeese waan yeroo san sitti dhagayamaa ture takka yeroo si tumaa jiran takka yeroo qabeenya kee balleessaa turan waan sitti dhagayamaa ture jechuudha. Sun akka gaariitti ibsuun kee itti qophooytee ibsatuu danda'uun kee hedduu barbaachisaadha. Maaliif miidhaan sammuudhaa rakkinni sammuudhaa akka namni jiruu normaala takka jiruu nagayaa hin jiraanne waan nama gootuuf jecha sababaatiin biyya san itti gadhiiftee baatu ta'uu danda'a waan ta'eef. Wanni biraa taateen itti yaaduu qabdu rakkinni jiru sun biyyoota addunyaa yookiin qaama UN kan dhimma baqattummaadhaa laaluun beekamuu qaba. Fakkeenyaaf ati waan deemaa jiru yoo quba qabaatuu baatte waan deemaa jiru san jechuun rakkina kee takka haqa kee akka gaariitti himatuu hin dandeessu informeeshina gahaa yoo hin qabaanne jechuudha. Ati waan biraa waan sirratti gahaa jiru hedduu qabaattee
jechuun waan dhoosatti sitti tahaa ture si godhamaa ture yoo qabaattee himattillee yoo ammoo waan himattisu waan ati himattisan biyyoonni biraa hin beekne isaan si diduudhaaf illee tahuu baatu garuu waan ati himattisan waan addunyaa irratti beekamee hin jirreeffacha isaaniif illee murteessuun ni jabaata haqa keessi filan waan kun dhugaadhaa jedhanii qabatamaan siif raggaasisuun ni jabaata. Saniiffacha ati ammoo wanni godhuu qabdu wanni ati godhuu dandeessu waan himattisan rakkinni keessan akkaataa itti ta isaan beekan ta addunyaan beektu ta UN'n beektu wajjin wal qabatu gargaaru qabda. Akkamitti ka wal qabatu ibsuu fi danda'u qabda. Haala saniin atilleen dhimma kee laaffifatu dandeessa. Tana godhuudhaaf ammoo oduu quba qabaachuu qabda. Oduu biyya keessaatii fi biyya alaa quba qabaachuu qabda. Waan UN'n takka hoo biyyoonni addunyaadhaa qaamni biyyoota addunyaadhaa kan dhimma baqattootaa migration boardiin biyyoota adda addaa quba qabaatuudhaaf atis haga tokko waan gaazexaa adda addaa dubbistee quba qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf The Guardian, Jazeeraalleen waa riippoortii godhaa ture, Washington Post fakkeenyaaf amma yeroo dhimma eega Hacaaluun ajjeefame booda dhimma uummata Oromoodhaa kan gaazexeessitoonni hidhamuudha akkasumatti opposition leaderri takka hoggansa paartii mormitootaa hidhamuun gaazexeessitoota hedduudhaan takka gaazexaalee hedduudhaan ibsamaa ture. Atis wanni godhuu dandeessu waan deemaa jiru kana ta isaan ta addunyaan quba qabdu tana quba qabaatuudhaaf yeroo ati biyyarraa baate saniif duuba deebitee ilaalte yeroo sanatti maaltu deemaa ture maal quba qabdi addunyaan jettee ilaalte atis haga tokko if qopheessuu dandeessa jechuudha. Haga tokko si gargaara. Wanni biraa taateen akka malee itti yaaduu qabdu ammaaf qabxiin hin qabu hanganumaa wanni biraa garuu taateen akka malee itti yaaduu qabdu yoo jiraatte namni ati itti himattu san namni siifii nama ati itti himattu jidduu namaatu jira. Namni ati itti himattu san waan ati himtu kana nama biraarraa ni dhagaya. Namni ati itti himattu san illeen akka ati barbaadetti siif ibsuu dhabuun mala keessattuu yoo daayalektiin kee takkaa hoo loqodni kee adda ta'e. Loqoda adda addaa qabaatu waan hamtuu miti ammoo garuu yeroo garii akka malatti wal hubatuun numa jirti. Akka ati yaaddetti siif ibsamuu danda'uun numa jirti. Wanni ati godhuu qabdu ammoo akka nama saniifillee laaffatu itti qophooyte waan himattu san adda babaaftee laaftuudhaatti akka innilleen akka carraan akka malatti siif hiikamuudhaa hin argamnetti atillee waan dandeessu godhuu qabda. Ammaaf hagarumaan jaa yoo viidiyoon tun haga tokko si gargaarte yaanna kiyyasanii gammachuun tiyyasanii saniif atilleen nama barbaachisuun gahii wata viidiyoo tana laaluu qabuun gahiin sin jaa yoo amma wanni biraataniin godhuu qabatan dabalamuu qabdi jettee yaaddu jiraatte as jalatti kommanti godhuu dandeessa. Akkasii ammaaf yoo guyyaa si bira guyyaa ta'e takka halkan ta'e guyyaa gaarii yookaan halkan gaarii jechaa gaafii fi deebii milkiitiin siif hawwa.